urga dhufe turmijaaf turban kiyya har'a achitti na tumte awwala dursee wanti jira sarratanya jira sarratanyaan wajji dhufee odumaan wajji dalagu waan dalagu kana muluu nama mul'isu diddee harka na gubdee maashinaan awwala harka na gubdee achi kaatee dindalaydetteeni fuutee biiroon na deebisanii biiroollee taa'ee fuudhanii dalaga achuma deebi jedhanii dirqamaan achuma na deebisanii erga achi na deebisanii booda ammallee balbalanatti cufanii na tumanii achi ka'aniitiin na tumanii harka na dhayanii harkuu na dhukkubee amma lubbuma tiyya baafachuuf lubbuma tiyya bichaan dheessee akkasitti bahii. Deemee daqiiqaa 20 caalaa fiigee luka qullaadhaa luka kiyyaa fiigee achi mana kana bira ga'ee qosoqqosee yoo mana kana qosoqqosee jedhu mucayyoon tun Oromoodha. Anaaf afaan beeku isiin natti dubbatte akkasitti isiin nyaatallee naa kennite bishaan. Obboleettiin keenya erga biyyarraa dhufee ji'a tokkoo fi torbee tokko jette. Ji'a tokkoo fi torbee tokko keessatti dararaa hedduutu narra gahee na tumanii biirootti illee deebisnaan na tumanii madaaminti illee akkuma na fudhattee na tumuu jalqabde. Biirootti immoo na tumaniiti lubbuu tiyyaa sodaadhee jalaa fiigee mana wayii seenee minta mucayyoo Oromoo takka argadhee jetti. Hayi carraa keenya maaliif ta'e garuu kun. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu kan obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo. Isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan isin jecha. Egaa warroota chaanaala kiyyaaf immoo haarawaa taatanii sabskraabii gochuudhaan maamila keenya ta'aa. Akkuma viidiyoo jalqaba irratti obboleettii keenya dhageessanii mucayyoon kun akkuma anaa akkuma si'ii nan dalagadhee jireenya kiyya fooyyeffadha. Akkasuma maatii kiyyan jijjiira ofiifis ofan jijjiira jettee biyya Saawud Arabiyaa dhufte. Erga dhuftee mucayyoon kun reeffu ji'a tokkoo fi torbee tokko jechuudha. Ji'a tokkoo fi torbee tana keessatti dararaa hedduutu mucayyoo kana dhagaa gahee jechuudha. Biirooon hin tuma. Bakka madaabitti madaamin hin tumte. Tumtee biirootti deebiste. Biiroon hin tume. Mucayyoon baatee jalaa badde. Jalaa baddeetti namni mucayyoon mana wayii osoo fiigee seenaa jiru mucayyoo takka afaan Oromoo dubbatti argee isheetu waan kana na godhaa jira isheetu lubbuutii abaraare ishii birattaniin dheebullee bahee beelallee bahee jechaa jirti. Egaa ka obboloota koo wanti Saawud keessatti raawwatamaa jiru waan baay'ee nama gaddisiisu waan ijoollee keenya irra gahaa jiru hedduu nama gaddisiisa. Waaqayyoon bakka jirtanitti isin faana haa ta'u. Dhugaa mee ilaalaa dhugaa rabbi jechuudha biyyarraa dhuftee yoo reef ji'aaf torbee tokko keessatti yoo akkanatti dararamtu maal jiruun isaa maalidha kun jiruu biyya qabnaa fi yookiin immoo mootummaa qabne jennee himannamoo biiroo qabne jennee himannamoo maalidha mee kun dhugaa rabbi maaloo ijoollee koo rabbi dhugaa waaqayyoo akkuma maaloo miidiyaa qabdanii Saawud Arabiyaan akka nurraa cufamu sagalee ta'a ijoolleen teenya dhumaa jirti. Ijoolleen teenya biyya Saawud Arabiyaa keessatti sirriitti dhumaa jiru sirriitti dararamaa jiru jechuudha. Dhugaa rabbi maaliif nan nyaadhaaf malee ijoolleen kun jaalataniiti miti kan biyyarraa ka'anii dhufan. Jireenya keenya fooyyeffannaadha. Hundumti ilma namaa kan biyya Arabaa dhufnu nutti toleetii miti. Jireenya keenya fooyyeffannaa maatii keenya jijjiirraa harka namaa eeggannu teenye jenneeti kaanee dhufna. Gaafaas nu fidanii immoo warri biiroo asitti gannu irraa gafanii mana san nu galchanii gaafa nuti rakkanne immoo yoo isaanis akkas nu godhanii tokkoffaa kan amma akkas nu gochaa jiru ammallee kan ijoollee keenya irra dararaa guddaa irra geessisu akka irra ga'u taasise biiroodha. Biiroo warra achi guureef isaan fide san jechuudha. Ijoollee keenya biyyatti birrii irraa quncisanii dhugaa waaqayyoon isin haa gubu akka birrii ijoollee keenya nyaatanii raawwatanii har'a isaan rakkina keessa yoo seenanii isinitti bilbilamin dhugaa hammite waan badhu wallaala dhugaa rabbianii jechuudha. Maaliif waan guyyaa guyyaan hojjechaa jirru irratti jechuudha ijoollee keenya rakkina guddaa keessa kan jiran jechuudha. Birrii kana hunda irraa guuranii booda asitti irraa gafanii raawwatanii gafamanii ta'uu fi didee madaamin dararte isaan immoo isinutti hin bilbilinii of ajjeesii of hudhii maalidhanni kun hundee biyyarraa maa fiddan gaafa namni tokko yoo namaaf waasii ta'ee fiduu manni sun hin jira manni sun gaariidha. Yoo ta'uu baate hoo dirqama hanga sadiiti nuti kan beennu akkasitti beenna nuti kan seera dhunne hanga yeroo sadii mana jijjiirrachuu hin danda'a sadiin boodatti immoo biyya galuu dandeessa jechuudha. Kanaafuu
obboloota koo adaraa keessa waliif sheerii godhaati viidiyoo kana hundumti keessa waliif sheerii godhaati obboleettii keenya kana akka yookiin gara biyyaa galtu yookiin akka hojii seessisanii jechuudha hedduu dararamaa jirti biirootti deebi'uu fi akkatti biirootti deebituun qabdu biiroo istumeera mana bidaabisee taa'uuf achitti istumteerti miceewwan kun jidduu keessatti mana miceeyoo obboleettii keenya tokko jirti jechuudha bakka ishiin hojjettu hedduu nama dara meel haala ijoolleen keenya karaa irratti harcaanii akka nama biyya hin qabneetitti karaa irratti akka allaatti harcaanii hafan jechuudha. Akka baala kun baalli mukarraa harca'uutti akkasitti harca'anii karaarra biyya ormaa keessatti karaarratti badaa jiru karaarratti du'aa jiru jechuudha. Maaliif osoo biyya qabnu osoo mootummaa qabnu odoo seerri jira jennee biyya keenya eeggannu har'a akkas nu godhama jechuudha. Har'a nama seera nu kabachiisee har'a biyya ormaa keessatti hojjennee buluudhaan. Biyya ormaa akka naamati garuu biyyuma keenya keessa jechuudha. Kanaaf hundumti keessan immoo sagalee walii ta'a. Anis bor waan taanu beenu hunduma keenya hundumti keenya araba jirra jechuudha. Arabni hundumtuu bee har'a ila sitti fakkeessiti malee osoo nutti garagalanii har'a nu jaalatu malee boru akkuma ijoollee karaa nu godhu jechuudha. Isaan amanuu miti. Arabni immoo takkas badduu miti takkas gaarii miti. Akkuma ijoolleen keenya babbadaanis hin jira. Akkuma ijoolleen araboonis badduu jira. Kadhamma immoo keessattuu ijoollee keenya akka dararamu kan godhe biiroo Itoophiyaati bakka biiruma asitti jinsii asii ejjettu tana ishiidha jechuudha. Kan rakkina guddaa ijoollee keenya irraan gahaa jiru jechuudha. Kanaaf ijoollee keenya kan dararaa jiru isaanii jechuudha. Doo har'a isaan mirga nu eeganii maal taatan maal rakkattanii kootu bahi jedhanii badaamin nurratti taphachuu hin dandeessu. Mirga keenya nu kabajjee jiraatte jechuudha akka Filipiinota sanitti jechuudha. Filipiinota taama wanni takka tuquu hin danda'a. Ambisaantibii takka tuquu hin danda'a. Maaliif ijasi isaanii badaadha. Mootummaa isaanii badaadha hin eeggata. Ilmaan ofiit eeggata jechuudha. Lammii ofiit eeggata akka keenyaa miti. Gabaabii malee madaannoo takka tuquu hin dandeessu. Filipiinii takka tuquu hin dandeessu gabaabii malee. Kan keenyaa qofti maalidhaan Itoophiyaan akkuma barbaadetti akkuma harreetti tumamaa. Mucayyoo amma biiroon hin tuma madaamin hin tumti maal nuti tumamoo biyyaa baane harree wayiiti moo harree dhaabee aggabaamii malee hin tuman yoo shiffee adidde tuman malee namni immoo akkamitti nama tuma inde mirga qabdi mucayyoon yoo jedhu biyya buusuudha bakka hoon taane yoo sin taane biyya galchuudha yeroo sadii mana qayyarachuuf mirga qabdi yeroo sadii qayyarachuuf mirga qabdi mirga guutuu qabdi nuti akka barannee dhufnetti akka beenutti illee yeroo sadii manneen qayyaramaa fi sadii indi dammoo biyyatti galchan malee asitti uleedhaan tumamuu maalibboo maal balleessan ka uleen tumamuu naa ta'uu nan hojjedha ta'uu baatu galuudha gara biyya kiyyaa wanti uleen nama tumamu tokko hin jiru jechuudha. Dhugaa warri ulee sin tuman taanaan hin taa'inaan hojjetinaa dhugaa sin hin jedhe hin hojjetin uleedha si tuman taanaan uleedha si nyaarayyuu namatti guuramaa inde nuti kadhumne hojiidha bakka haa baay'atu hojiin haa baay'atu rakkoon qabu. Baay'atu haa baay'atu maaliif danda'uudha waan ta'eef nuti ni dandeenya waaqayyoon fayyaa nu kenneen hojjenna garuu isaan nutumuu mirga nurraan qaban biiroonni nutumuu mirgan qabu madaamiin nutumuu mirgan qabdu bakka seerri nuun kabajamnetti maal jechee jiraat akkamitti hojjetti bakka seerri ishiidhaan kabajamnetti akkamitti hojjechuu dandeenya namni gaafa balleessa illee kan tumamuu mati seeratu nama tuma malee nama tumu seeratu nama tuma garuu kaasitti kaa waan nuti seerri hin jiru kaa keenya akka keenyatti seerri nuun hojjetu kaa seerri Itoophiyaa hin jiru kaa kanaaf ijoolleen keenya biyya ormaa keessatti dararamanii akkuma harree tumamaa deemna dhugaa rabbi nama nu dubbatu dhabnee beera dhugaa waaqayyoo akkama soodiin kun bakka nurraa cufamu isaan qarshii nu irraa guuranii madaam irraa waliin tasmaamanii raatanii ijoollee keenya asitti biiroo warri biiroo asitti ijoollee keenya rakkina guddaa kan irraa gawa mallee biiroodha warra madaamin maal gote sooshiin madaamin barri biiroo xinqaaqa itti kenneeti xinqaaqa hin qabdi inde kan akkana gochaa jiru biiroodha jechuudha kanaaf akka biinurraa cufamu bakka Saudi Arabiyaan bakka jirtanitti sagalee ta'aatti ijoollee keenyarraa akka cufamu ijoolleen keenya akka sin dhufne bakka Saudi Arabiyaan bakka haa dhaabatu Saudi Arabiyaan nurraa